specifically har'a waan anaasa'u waa'ee hojii kootis miti waa'ee xiyyaaraas miti waa'ee mudannoo koo kaleessaati mudannoon koo kanaaf kaleessa maaltu na mudata namni Yesuusin hin qabne jireenya hin qabu karaa dhugaadha Yesuus namni Yesuusin hin qabne jireenya hin qabu jireenya nama laata karaa namatti agarsiisa Yesuus ana karaan jedhe utubaan iccitiinsaa wallaalame USA Nevaadaatti mul'ate. Amma dura biyyoota adda addaa keessatti mul'ate iccitiinsaa kan wallaalame utubaan guddaan USA gammoojjii Nevaadaa keessatti mul'ate. Waldaa baay'ee guddaa meegaa church jedhamutu jira. Waldaan kun jalqaba yeroo jalqabee waggaa muraasa fuula duramee fi seenaa isaa dubbisaan oolerra nama 150 jalqabeeti. Har'a waldaan kun biyya Singapore keessatti miseensa 31 qaba. Yeroo baay'ee biyya keenyatti kan dubbatamu waa'ee raajii sobaa akkas waa'ee barsiisa sobaa kana ituunni dubbatamu yookaan ituunni barsiifamu waldaa kiristaanaa keessattis argee hin beeku. Kanaaf har'a fiildiin koo ogummaan koo wangeela lallabuu miti yoo ta'e iyyuu jechuun naan hojjetaa wangeelaa yookaan lubas miti garuu wanta na mudate kanarraa ka'ee immoo yoon isiniif qoodee isinillee waa irraa argattu dheeni keessuma koo keessa wanta kana dubbadhu naan jennaa isiniif qooduu fedhee dhufee maaltu si mudatee naan jettani kaleessa waldaatti nan naqe waldaa achi booddee waldaan naqe kuni New Creation Church jedhama wallahi googlii gochuu dandeessu New Creation Church jedhama waldaa uumama haaraa jechuudha as biyya Singapore keessatti argama miseensa 31 qaba. Hundeessaan waldichaa Pastor Prince Joseph jedhama. Kanaan dura yeroo lallabu baay'ee man jaalladha baay'ee jechuudha baay'ee natti tola. Achi kaleessa paastoroonni garaagaraa lallabu kaleessa isatu lallaba ture. Achi maalin argaa waldaa keessa taa'ee gaafa inni lallabu kaleessa waa'ee ayyaana waaqayyooti kan nuun baranne baay'ee barumsichi natti tole. Garuu dhumarratti wanta ammaatti taa'ee dhuma wanta dhaga'e kun sirrii moo sirrii miti edee taa'ee qoradhee dhumarratti immoo dogoggora ta'uusaa hubadhee achuma taa'ee gaaffii natti uume jechuudha. Maal jedha barumsa nuun baranne al tokko waaqayyotti gooftaa Yesuusitti haa ta'u nan gaggabaabsa. Anis rafuun qaba waan ta'eef amma 725 biraati. Al tokko gooftaa Yesuusitti amantanii jennaaniidha. Fayyitaniittu. Kanaafi asii baatanii dhattanii cubbuu barbaaddan yoo hojjettanii rakkoon tokko hin jiru jedhe. Utubaan iccitiinsaa wallaalame USA Nevaadaatti mul'ate. Amma dura biyyoota adda addaa keessatti mul'ate iccitiinsaa kan wallaalame utubaan guddaan USA gammoojjii Nevaadaa keessatti mul'ate. Wanti kun maal akka ta'ee fi eenyu wanta kana duuba akka jiru irra deebiin gaaffii kaasee jira. Utubaan roogarfeen of ilaallee irraa hojjetame fakkaatu kun dheeratee qophaadhuma dhaabbata. Utubaa kana kan arge muummeen poolisii Las Vegas kaaba sulula Las Vegastti duula to'annoo fi baraarsaa irra ture. Wantoota adda ta'an hedduu argine. Garuu mee waan kanaaf ilaalaa jechuun suura maalummaansaa dhiphoo ta'ee kana miidiyaa hawaasaa irratti qoodee jira. Utubaan kun utubaawwan bara 2020 keessa kutaalee addunyaa adda addaa keessatti mul'atanii turaniin wal fakkaata. Utubaan dheeraan rogarfeen balaqqisuu kun Las Vegas irraa sa'a tokko fagaatee naannoo Gas Peak bakka namootni miilaan gaaratti bahan hiking areaatti mul'ate. Muummeen poolisii Las Vegas yaada mul'ataa hawaasa gubbaa qoodeen kamiin asitti dhufee dhaabbate jechuun gaafate. Utubaan kun fiilmii bara 1968 hojjetamee fi mata dureen isaa A Space Odyssey jedhu kan Stanley Kubrick daayireektara tolchee irratti mul'ataniin wal fakkaata. Fiilmii sana keessatti lubbu qabeeyyiin ijaan mul'anne jedhamuun fakkeeffaman utubaawwan gurraacha akkasii yeroo dhaaban mul'ata. Utubaawwan akka nama Nevaadaatti mul'atan kana waggoota 4 dura kutaalee addunyaa adda addaa keessatti mul'ataniin kan beekan yoo ta'u tokkachuma USA gammoojjii Ohaataatti ture. Wayita sanatti namni utubaa kana jalqaba argee paayireet heelikoopteraati.
Aangawoonni naannichaa wanta maalummaan isaa hin beekamne kanaan bitaa itti galee ture. Yeroodhuma wal fakkaatu Kaalifoorniyaa fi Ingilish Chaanel keessatti mul'atanii jiru. Ergasii utubaan dheeraan kun maali? Eenyutu wanta kana duuba jira gaaffiin jedhu bal'inaan ka'aa jira. Yeroo ijaan mul'atu bu'aa aartii fakkaatus qaamni hojii kana duuba jira jedhee dhiyaate takkaa hin jiru. Ji'oota duras utubaadhumti kana fakkaatu Weels keessatti mul'atee jira. Achitti qaamni wanta kana duuba jiru hin beekamne. Bakka itti harka kennatanii injifatan. Biyya lafaa kanarraa adda waraanaa kamirrattiyyuu namni harka kennatee injifatamaadha. Iddoo tokkichi harka kennachuun gooftaa fi injifataa nama taasisu yoo jiraate fuula Kiristoos duratti qofaadha. Namni harka gooftaa Yesuusitti kennatee abadan tasumaa qaanii boquunsaa deebi'ee lafa hin ilaalu. Lolamuu danda'a garuu ni injifata. Kufuu danda'a garuu ni ka'a. Kun namaaf galee jennaan Kiristoositti harka kennachuun ogummaa guddaa fi filmaata biraa waan hin qabnedha. Kanaaf obboleessa koo Caalaa Bultumee baga gara mana abbaa keetiitti harka kennatte. Baga injifattee baga dhoksaan baay'ee jalaa dhokatee siif mul'ifame. Goota akka keetiif silas injifachuutu mala. Lafaa kaanee aanaa dhufu siin jenneera. Amma nuti obboloonni kee gammannee kana caalaa ammoo ergamoonni waaqarraa fi waaqayyo abbaan kee fayyuu mucaa isaatii tokkitti kanaatti akka garaansaa daran gammadu hin shakkin. Abbaan keenya isaa hoolaa 99 utuu qabu tokko ishee baddee barbaadu deemudha. Egaa waan siif dhaama. Kana kan waamaman hedduudha. Kan fo'aman immoo yartuudha. Akkuma sagalee waaqayyo jedhu waaqayyo hiree kee hiree warra waamamanii utuu hin taane hiree warra fo'amanii akka inni siif godhu ammoo cimseensiif kadhadha. Atis hojii biyya lafaa fooniif seexanaa jalaa raawwadhu duudi. Eeyyee hin dhagahin garagaltee hin ilaalin. Waaqayyo immoo baay'ina araarsaa isa dhuma hin qabnee fi guddina jaalala isaa lakkaa'amee hin dhumneen jabeessee hamma dhumaatti gardaafaman isaa jalatti si haa eegu. Waaqayyo waldaan kiristaanaa fi qulqulloonni ammoo cimsanii siif akka kadhatan nan amana. Kadhannaan ammoo humna qaba ni hojjetas. Eeyyee dhumni kee obdii mana waaqayyoo keessiif haa ta'u obboleessa koo jaalatamaa. Obboloonni Caalaa gara mana gooftaa fiddan dachaan eebbifamaa. Araaraa TV, Worldwide fi Raajii Masarat waaqayyo guddisee isin haa eebbisuun isiniin jedha. Ammayyuu ayyaana olaanaa dibata dachaa 7 dibamaa. Lubbuun bade kumaaf kitilli gara keessan karra godhatee mana waaqayyootti ol deebi'aaf. Karra waaqayyoo ilma bade ittiin deebisee ol galfatu taa'aafa. Dhumarratti waldaan kiristaanaa obboleessi koo Caalaan ittiin qabamuuf deemuuf dhaamsan qabu. Duraa yommuu inni taa'ee barumsa amantii cimsannaaf dubbii waaqayyoo gad fageenyaan barachuu qabu jarjartiin faarfataa ta'e jettanii yeroo malee tajaajilatti achi baaftanii kufaatii gad malee akka hin saaxille jabeessiin jaalala waaqayyoof jaalala gooftaan isin qoqqobachuu barbaada. Kufaatii namaaf sababa ta'uu hundumaa keenyaayyuu waaqayyo nu oolchu. Dubbii waaqayyoo gad fageenyaan barsiisaa kitaabicha maree nyaannaan Phaawulos bara keenyaa ta'a. Ulfinni wanta gaarii ta'ee kanaa hundumtuu walitti qabamee waaqayyo gooftaa qofaaf haa ta'u.